السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفون أردفتوتا في كبزمتوتا رزان ورونا منتي براق عبدنس jira jirtu siniin jedha. Gaafii hedduudha kan gaafatamu garuu ammoo tuyyuu jechuudha. Gaafii kana keessa namoonni hedduu kan taa'anaa baasu kan boqoo kiyya boqoo baay'ee fuulli kee goggogaa caccabaadha. Adaraa rabbi dhugaa rabbi obboleeyyan kiyya jechuudha. Ani koomantii naaf barraa yookiin ammoo miseejii gaafatameen ol baasee maxxansaa mul'isuu hin jaaladhu jechuu akka ragaatitti. Garuu namoonni hedduun na gaafatanii kanaafi fuula kan kee furdifachuus taate yookiin ammoo tuyyuu osoo garaan tokko sittiin bahin harma kan kee dhaabachuu harma guddisuu akkasuma taa'aa kan kee sammalee jechuun namoonni dhukkuba coggaarraa yookiin dhukkuba garaachaa gubaan saaxilamtan yeroo hedduu nyaanni keessan isin hojjechuu didee baay'ee rakkattan asumaan qorichi kun jechuudha waan hedduu kan isin fayyaduu fi waan hedduu kan bu'aarraa argattan viitaaminoota adda addaa kan isinirraa hir'ate akkasuma immoo albuuda qaama keenya keessa barbaachisuu fi ayiranii adda addaa waan hedduu jechuudha. Walumaa galatti waan sadi qofaadha. Haa ta'u malee bu'aan isaa hedduu guddaadha. Innis jechuu kan asitti argitan kuni shuunfaa fi akkuma dura jedhe saliiqa yookiin ammoo simsima jechuudha. Afaan Arabiitiin simsima jedhama. Baay'ee hojjadhee jirallee baay'ee fidee jirallee talbaa kana namni hedduun jechuudha rakkoolee adda addaa kan himanii fi akkasuma immoo tuyyuu rakkina namarraan gahaa kan jedhan yoo baay'isan garuu guyyaa 15 qofa keessatti fayyadamtanii jechuudha faayidaa wantoota amman isiniin jedhe irraa wal dhaalamuu ni dandeettani. Akka fakkeenyatti namoonni boqoon keessan fuulli isin jalaa caccabee ittiin fayyuu fi viitaaminii adda addaa albuuda adda addaa hedduu jechuudha albuudota ol kahaa kan qabuu fi akkasuma immoo tuyyuu hedduu viitaaminoota baay'een kan badhaadheedha. Wantoonni kunneen jechuu keessattuu saliiqni yookiin simsimni gahee guddaa qaba jechuudha qaama keenyaaf faayidaa guddicha qaba. Akkuma sitti argitan simsimni kuni kan o'e jechuudha talballeen cinatti argaa jirtan kuni kan daakamee jechuudha talbicha o'isnee immisnee lachuu walojjillee immisnee daakuu ni dandeenya akkasuma immoo tuyyuu garagaratti illee immisnee daakuu ni dandeenya. Antalbaa waa'ee coggaarratiif waan daakeef jecha daakamaa qaba garuu har'a kan fuula keenya caccabee furdisuu fi deebisuu fi akkasuma immoo tuyyuu taa'aa keenya qaama keenya jechuun akka sila ilmi namaa furdachuu yookiin ammoo bareeduu fiizikaala keenya bareechuun kan bareeduu qabnu hedduu kan miidhama qabnu akkasuma akka fakkeenyatti harma keenya taa'aa keenya boqoo keenya kan caccabee fi akkasuma immoo tuyyuu walumaa galatti qaama keenya utubee ijaaruuf jechuudha baay'ee miidhagaa godhuu fi fiizikaala qaama keenya hedduu kan bareechu akkasuma immoo garaa fi kalee ammoo kan nurraa dhabamsiisuu jechuu barbaadeeti. Kana sitti argitan akkuma amma isiniin jedhe saliiqa immifame yookiin o'ee jira isa kana hindaa'ina jechuu talbaa garuu waan daakamaa qabuuf sababa coggaarraa namoonni hedduun coggaarraan kan baay'ee rakkatanii coggaarraan afaan isaa wallaalanii nyaata hunda yoo nyaatan baay'ee kan yaachisuu kan dee'achiisuu kan gubuu kan cinquu waan baay'eedha jechuudha. Yeroo ammaa kana duraan nama gugurdaa qofatuyyuu fakkeenya warri keenya maal argitee coggaarraa godhatta osoo dhalattu namaan jedha. Yeroo har'aa garuu daa'immanumatti coggaarraa qabaa kunoo saliiqa keenya ka'oo isne walumaan daa'inee hanga xumuraatitti walojjiin turtii gaarii. Kuno erga daa'inee geessinee haalaan margitan kanaan jechuudha kuni saliiqa yookiin ammoo simsima qofa jechuu. Kana jechuun kiyya yeroo hedduu barsiisee ture walittis akka daa'itan jechuudha. Garagaratti daakaa odoo hin tahini walitti illee daakuu dandeettanii saliiqa daakamaa yookiin ammoo tuyyuu simsima daakamaa kana maankaa tokko fudhanna talballee maankaa tokko fudhanna guyyaa 15 qofaaf fayyadamtan jechuu. Karaalee amman isinitti himu kana guyyaa 15 qofa guyyaa 15 ol fayyadamuun hin barbaachisu jechuudha. Kan biraati kan walitti dhaabnee fayyadamnu talbas maankaa tokko saliiqa yookiin simsima kanas erga daa'inee geessinee maankaa tokko waliif fudhannee aanan burcuqqoo tokko jechuudha. Namoonni hedduu kan biyya Arabaa jiran aanan dhangala'oon na biraan jiru aanan warrima keessaa ga'ee ilma sansen isaa miti aanan harceellee ni taha aanan harcee bishaan o'istee jechuudha. Aanan harcee akka nama shaayii danfisuutti xiqqoo o'istee o'aa isaa sanitti gootaa jechuudha. Kanaaf akkaataan fayyadama isaa jechuudha hundi isaatu akka qaba. Kan coggaarraa fayyisuu fi akkasuma immoo tuyyuu kan taa'aa keenya fiizikaala qaama keenyaa bareechisuuf fayyadamnuu fi kan gubaa coggaarraa yookiin coggaarraa balleessuuf fayyadamnu walumatti dhufu garagara fagoodha isiniin jedha. Akkaataa isaa asumarratti kan isinii himuudha.
obboleeyyan kiyyatti fayyadama warroonni hin barbaanne ammootu maaloo obboleeyyan keessanii maatii keessanii hiriyoota keessanii namuma ta'eef cal'isaa sheer godha haa irraa fayyadamu namni aananicha kana oo'aadha burcuqqoo hin guunnellee jechuun akkana walakkaa oliidha namni isinii danda'ame ammootu iyyuu burcuqqoos guuttanii fayyadamuun hedduu gaariidha isa kana walitti erga daballee jenne maankaa lamaa fudhannaa jechuudha isinii galaami jechi kiyya sadiiqnis maankaa tokko talbaanis maankaa tokko walumaa galatti maankaa lama jechuudha sadiiqni maankaa tokko talbaan maankaa tokko walittis wal fudhachiifnee waliin gennee akkama kiyya argitan kanatti booda sanii maankaa lama burcuqqoo tokkotti qicuu dandeettanii kuni karaa harma taa'a boqoo caccabe buleeyyan hedduun na gaafataa jira boqoon kiyya baay'ee na jalaa caccabe hedduu miidhamee kan jedhaniif garuu sababa boqoo qofa fayyadamtaa taa'aa sii baasaa harma sii guddisaa akkasuma ammootu iyyuu teessuma qaama keetii guutuu jechuudha fiizikaala qaama keetii bareedaa kan godhuu fi hedduu jechuu mana kan kee keessatti uffata babbareedaa uffatte akka sirraa bareedu kalee sirraa fixuuf garaa sirraa fixuuf si gargaara akkaataa fayyadama isaa obboleeyyan kiyya warra taa'aa baafachuu akkasuma boqoo harma baafachuu barbaadanii fi ganama ciree nyaattanii erga ciree nyaattanii geettanii walakkaa sa'aa booda yookiin sa'aa tokko booda isa kana dhugiitii kana dhuudan jechuudha isinii galaami ciree nyaattanii yookiin qursii yookiin faxara erga faxartanii geessitanii walakkaa sa'aa turtanii yookiin sa'aa tokko booda isa kana godhattanii dhuudan guyyaa 15f akka qorichaatti addaan kuttan galgalallee nyaata dhaabbata irbaata yookiin ashaa erga nyaattanii geessitanii walakkaa sa'aa yookiin sa'aa tokko booda dhuudan jechuudha galgalallee xumura nyaata keessanii isa godhattan inshallah ta'ala haala kanaan walitti dhaabdanii fayyadamtan taananiin 15 keessatti boqoon keessan kana ufii kiyya waan argeef jecha dhibbarraa dhibbatti itti amana namni 15 walitti dhaabdee haala kanaan fayyadamtee jijjiirama hin argine taananiin kootu komantii jalatti waan barbaadde na gaafadhu kuni waadaa siif gala jechuudha waan barbaaddeen bilbila kiyya sii kenne karaa barbaadde na dubbisuu dandeetta kanaafi haala amma argitan kanaanii fayyadamtan jechuudha ganama ciree kenna hin nyaanna achirraa sa'aa tokko turree yookiin walakkaa sa'aa turree isa kana dhuun asirratti kan isinii himu inni kuni namoota furdina hir'isuuf baay'ee fayyadamanii kan fayyadamanidha warroonni kunniin ammootu iyyuu akkaataan itti isin fayyadamtan haaluma salphaa taheen nyaata isin jibbisiisaa nyaata isin cufee jedhe nyaata hin beeloyne jettanii nyaatuun dhiisina laaqana keessanillee nyaadha irbaata keessanillee nyaadha irbaata boodallee dhugaa kun warra harmaa taa'aa boqoo odeeffachuu barbaadu warri coggaarraa qabdan ammootu aanan osoo ittiin godhini ganama bishaan qorraa bishaan dhiifaman of kolcha oo'an kurtanii lashii bishaan taheen jechuudha daa'ima itti gootanii ganama garaa qullatti akka hirriba kaatanii dhuudan achi booda sa'aa tokko sa'aa lama booda nyaata isin cufa nyaata isin jibbisiisa waan ta'eef dirqama ciree keessan nyaachuu qabdan haala kanaan hundi keessanuyyuu itti fayyadamtanii kan coggaarran dareerellee qaamni isaa akka deebu ijaaramee jechuu coggaarran isaa fayyee madaan akka irraa fayyuu hedduu kan isin gargaaru isinii galee warra coggaarraa ganama garaa qullatti simsimaa fi akkasuma ammootuyyuu talbaa walitti daayitee bishaanin daa'ima itti gootee garaa qulla ganama dhuudha achi booda ciree kan kee dirqama nyaata jechuudha nam beelessini jettee dhiisuu qabdu nama beelessu akka nama beelessini nama gargaara isinii galaa miti nyaata nama cufa jechuudha haala kanaan dhuudanii hundi keessan ittiin gammadanii shamarran kennallee boqoo fi qaama ofii deeffachuu dandeettanii hundi keessan galatoomaa laayik godha obboleeyyan kiyya laayik godha isiniin jedha yeroo hundayyuu laayik godha isiniin jedha laayikiin kiyya baay'ee xiqqaadha akkasuma warroonni sabskiraayib hin goone maatii koo ta'uun sabskiraayib godha hedduu galatooma warra sabskiraayib gootan baay'ee naaf jiraadha koomantii yaadaan na jijjiiranii na bira dhaabattanii na jajjabeessartan hundi keessan isin jaalladha isin kabaja isin jechuun walumaa galatti hamilee hojii kiyyaati kan na gargaaru rabbiidha subhaanallah alhamdulillah akka dubbadhu akka hojjedhu isa kana gargaaru isa gaditti isin ammoo hamilee kooti jechuudha yoo isin viidiyoo kiyya hin ilaalle akkasuma irraan fayyadamne hedduu natti hin tolu isiniin jedha horaa bulaa boqoo keessan boqoo burtukaanaa isinii haa godhu rabbiin uf jajjabeessa uf bira dhaabadha